Ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota FiB yerootti oduu FiB isinimtti himnurra geenya jirra kan isinitti mummu'anii mul'atu saffaatiin. Filannoon fulbaana 20 gaggeeffamu boordiin filannoo biyyaalessaa qophii gahaa taasisuu beeksiseera. Boordichi adeemsa qophichaa ilaalchisee gaazexeessotaaf ibsa kenneen filannoo marsaa lammaffaa dheeratee irratti lammiilee miiliyoona 7.6 akka hirmaatan kan ibsan gorsituun koomishinii boordicha aadde Sooliyaan Shimallis filannicha gaggeessuu boordichi qophii barbaachisaa taasisuu ibsaniiru. Filannicha gaggeessuudhaaf raawwachiiftonni filannoo 30tti siqan qophaa'uu isaanii himaniiru. Naannolee Kibbaa, Somaalee fi Hararitti filannoo fulbaana 20 gaggeeffamuuf manni maree naannoo 47 fi 105 ammoo mana maree bakka bu'oota uummataa naannoleen filannoo qophaa'aa jiraachuu aadde Sooliyaan himaniiru. Paartileen siyaasaa 22 kan hirmaatan yoo ta'u, kaadhimamtoonni 1,000 fi 236 ammoo filannichaa fi qophaa'uu isaanii ibsaniiru. Oomishtoota warqee mala aadaan oomishan baankiif dhiyeessan irraa kaffaltiin rooyaalitii kan naannoleef kaffalamaa ture guutummaan guutuutti haqamuunsa ibsameera. Ministeera albuudaa fi Inerjii Injiinar Taakkalaa Uumaan murtoon kun murtoo galateeffamuu qabu jechuun fuula miidiyaa hawaasaa irratti ibsaniiru. Namoota jabaatanii hojjetaniif yeroo hunda deeggarsi kan maluu fi ta'uus himaniiru. Waldaaleen xixiqqaa fi oomishtoonni warqee mala aadaatiin oomishan damee dinagdee biyya keenyaatiif utubaa ta'uun waggoota dheeraa kan tajaajilan ta'uunis ministeerichi himaniiru. Jarreen kana deeggaruu fi ba'aa gatiittii isaaniirra jiru hir'isuun itti gaafatamummaa nurraa eegamus jedhaniiru. Pirezidaantonni naannolee oomishoota warqee mala aadaatiin oomishan baankii fi dhiyeessanirra kaffaltii rooyaalitii guutummaan guutuutti kaasaniiru. Tarkaanfiin kun ammoo oomisha albuudaa mala aadaatiin taasifamuu fi xiyyeeffannoo kennuu keenyaa fi agarsiistuu jechuun ibsaniiru Injiinar Taakkalaan. Gama biraatiin ammoo namoota seeraan ala qabeenya qisaasan irrattis tarkaanfii fudhachuu fi waliigaltee irra gahuu isaanii ibsaniiru. Yakkamtoota adabaa warreen ifaajan ammoo deeggarsa imala keenya itti fufsiisnas jedhaniiru. Guyyaan turizimii addunyaa sadarkaa biyyaatti fulbaana 17/2014 naannoo Sidaamaatti kan kabajamu ta'uun ibsameera. Sadarkaa Itoophiyaattis yeroo 34ffaa fi mata duree turizimiin guddina hunda galeessaaf jedhuun kan kabajamuu fi guyyichatti qabeenya aadaa, seenaa, uumamaa fi nam-tolcheen kan daawwataman ta'uun ibsameera. Ayyaanicha sababeeffachuun agarsiisni ispoortii garaagaraa bifa Exhibitionii fi simpooziyamiitiin fulbaana 12/2014 irraa kaasee magaalaa Hawaasaa fi naannoo isheetti kan kabajamu ta'uu ragaan ministeera aadaa fi turizimii irraa argame ni mul'isa. Ayyaanni masqalaa bara kana haala ho'aa ta'een kabajamuu fi qophiin xumuramuusaa manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa beeksiseera. Bataskaanichi ayyaana masqalaa kabajuuf jedhu kana ilaalchisee uummata Itoophiyaa maraa fi ammumarraa kaasee ergaa baga geessanii dabarseera. Ittaanaan hojii gaggeessaa mana lubummaa bataskaanichaa lubni Balaay Mokonnin amantoonni wayita ayyaana kana kabajan akkaataa weerara vaayirasii koronaa ofirraa ittisuun danda'amuun ta'uu akka qabus yaadachiisaniiru. Bara darbee sababa weerara koronaa vaayirasiin ayyaanichi nama muraasaan kan kabajame ta'uu ibsuun bara kana ammoo of eeggannoo cimaa taasisuun ayyaanichi haala ho'aa ta'een kan kabajamu ta'us lubni Balaay ibsaniiru. Yemen bakka Doonaald Tiraamp fi mootiin Saawudii hin jirretti himatamtoota du'aan akka adabaman murteesse. Yemen bakka Doonaald Tiraamp fi mootiin Saawudii hin jirretti himatamtoota du'aan akka adabaman murteesse. Manni murtii hidhattoota Haawut Yemen pirezidaantiin duraanii US Doonaald Tiraamp fi ilmi mootii Saawudii Arabiyaa Mohammed bin bakka isaan hin argamnetti adabbii du'aatti murteesseera. Manni murtii namoota galmee Tiraamp jala himataman 9 addabaabayitti baasuun du'aan adabeera. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Ameerikaa, UK fi gamtaan Awurooppaa jecha jumlaa addabaabayitti raawwatame kana cimsanii balaaleffataniiru. Kanneen du'aan adabaman 9 keessaa namni yeroo qabamu daa'ima ture keessatti argamas jedhameera. Lammiilee Yemen addabaabayii magaalaa Sana'aa keessatti duubaan itti dhukaafamee akka ajjeefaman ta'e kunneen bara 2018 du'aan akka adabaman irratti murtaa'e. Namoonni kunneen humni qindaa'een Saawudiin durfamu haleellaa qilleensarraan gaggeessuun qondaala Haawut tokko akka ajjeesu odeeffannoo dabarsanii kennan jedhamuun ture kan himataman. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii murteen kun ulaagaa seera idila addunyaa kan hin guunne yoo jedhu Ameerikaan ammoo gochi kun qaanessaadha jetteetti. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduuleen keenya kanneen turanii qophiileen FiB afanitti fufuusaa waliin yeroo gaarii qabaadha.